Egaa namoota lamaan viidiyoo isaanii yuutuubii irratti siniif qopheessine jennee jirru kunoo siniif qabannee dhiyaannee jirra jechaadha. Namoonni kun lamaan maal raawwatan addunyaa kanarratti? Egaa lammiin Ingilizaawii kan ta'an kun haadha manaaf abbaa manaadha. Egaa yoo xiqqaate taatoon isaanii hojjetamuuf jechaadha guutummaa guutuutti guyyaa lamaaf walakkaa fudhate jechaadha. Namni taatoo qaama isaanii irratti ediitii godhu kuni guyyaa lamaaf walakkaa fudhate jechaadha. Qaama isaanii kanarratti ediitii godhuuf mataan isaanii hin hafne aaddatanii jiru. Guutummaa guutuu mataa ofirraa aadanii jiru. Mataan isaanii erga aadame booda taatootu irratti hojjetame. Taatoon irratti hojjetame kun immoo kanneen akka jawwee, abaaboo garaa garaa, fuula namaa. Taatoon kun yeroo hojjetametti carraa du'aa keessa galaniiti kan isaan ba'an jechaadha. Namtichi taatoo kana hojjeteef jechaadha miidiyaatti dhiyaatee yeroo dubbatutti carraa du'aa isaaniitti kan riksii fudhate yookiin immoo itti gaafatamummaa kan fudhate mataa isaaniidha. Yoo du'an illee ani ittiin gaafatamu farramanii jiru guutummaa guutuutti jedha. Keessumattuu kan nama dhibee kan nama addunyaan kun dinqisiifame jechaadha. Warri jiinesii irratti kan isaan bakka qabachuu danda'anii fi namni akkamittiin qaama arma ishii irra jechaadha. Ati warraasaa kun dhimeen sokkitee jirti. Gogaan ishii baay'ee of dadhabee jira. Arma ishii irra taatoo yeroo godhattutti obsa ishiin qabdutti na dinqee jedhee namtichi taatoo godhu kun namoota hedduuf taatoo hojjedheen jira. Garuu yeroo arma ishii kanarratti taatoo haala kanaan raawwadhu carraa du'aa keessa seenteeti kan isheen baate. Keessumatti osoo qaamni hundi ishee hin hafiin, boodiin hundi ishee tokko osoo hin hafiin taatoo kana yeroon hojjedhuufitti baay'een dinqame. Egaa akkasuma kan abbaa warraa irratti illee wanti baay'ee na dinqee jedha. Taatoo kana yeroo hojjetuuf namtichi taatoo hojjeteef kun jechaadha. Mataa isaarra yeroon taatoo kana hojjedhu obsanni ittiin namoonni hedduu waan fe'e yoo ciman iyyuu mataa isaanii taatoo hojjetatanii hin beekanii. Garuu obsa akkamiin akka inni taatoo kana mataa irra hojjechiifatetti na dinqaa. Taatoon mataa irra hojjetame kun immoo taatoo filatamaa ta'edha jedheeti kan inni ibse. Yaadni lamaan isaanii miidiyaa irratti gaafa dubbatanii miidiyaa irra ta'anii gaafa haasa'an jechaadha. Warri jiinesii irratti yaada laataniiru. Nuun kan nu gammachiisu taatoodha jedhu. Taatoon gammachuu guddaa nuuf qaba. Taatoof jiraanna nuti. Taatoon jireenya keenyadha jechuudhaan ibsan jechaadha. Baay'ee nama dinqisiisa. Addunyaan kun sertifikeetii mootii taatoo jedhamtanii jirtu jedhanii sertifikeetiin kennameefii jira. Viidiyoo argaa jirtu soba miti ragaa guutummaa guutuutti isinitti agarsiisaa jira kuni. Oduu garaa garaa osoo hin taane jechaadha. Kanaaf kana duukaa wal qabsiisee yaada tokkoon isinitti himuu barbaada. Addunyaan kun gara kamitti deemaa jirti jettanii yaaddu? Xumurri addunyaa kanaa haala kanaan maal ta'a jettanii jirtu yaaddume. Egaa yeroo darbee viidiyoo magaalaa Ameerikaa yeroo isheen dhaamtu argitanii jirtu. The Guardian irratti viidiyoo marrajaa baasee isinitti agarsiisee jira. Namoonni haala kanaan raawwatan magaalonni haala kanaan raawwatanii rukuttaa abiddaan mitiiti rukuttaa garaagaraan ani hin dhaamiin iyyuu rabbiin baay'ee gara laafessadha. Nuti maaliifi uumama rabbii tuffachuutiin, uumama rabbii jibbuutiin, uumama waaqayyo jibbuutiin kana haala kanaan of jijjiiruun isaanii maaf barbaachise? Kanaaf viidiyoota akkasiin yeroo agartan mee wal adeemaan wal guddattoonni maalirraa argu kanarraa? Kana laalanii maatii guguddaa kanarraati guutummaan guutuu taatoo godhatu jechaadha. Maaliif tokkoffaa rikeerdii kana qabatanii maallaqa argachuu fi rikeerdii kana qabachuu isaaniitti maallaqa hin argatu jechaadha. World Genius kana jechuun maalidha? World Genius irratti fakkeenyaaf Haileen fiigicha fiigee World Genius irratti yoo rikoordii qabate amma rikoordiin isaa cabutti birriin hin kaffalamaaf. Haala kanaan namoonni kan biraa dhufanii dorgomanii taatoo godhatanii cabsuu danda'u jechaadha. Kun taatoof nama kakaasuudha. Taatoon immoo hafuura hamaadha. Taatoon immoo hafuura 666dha. Kanaaf guutummaa guutuutti taatoo godhachuun barbaachisaa miti. Egaa hasaawwan dinqii guyyaa irraa qabadheen isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Akkasuma barnoota akka irraa argattan abdiin qaba. Mallattoo taatoo kana godhachuun hin barbaachisu. Gorsa koo amma hin danda'utti jechaadha hubannoo koo. Kanaaf taatoo godhachuun barbaachisaa miti. Irraa of qusadhaa. Akkasuma odeeffannoo itti aanuun ammoo lagarruutti subscribe gochuun dagatina, laayikii gochuu hin dagatina. Komentii yaada barbaaddan barreessaa. Galatoomaa isiniin jaalladha.